Saggax Famas dubbii jedhuudhaan booda kana ijoo dubbitee Adoonaay akkasumas immoo Jaanii, Ivan, Pireezidaant Maammee fi kaan booda kana tiiktookii dalagaan jiran maaliifi sababni ifadha. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa booda kana tiiktookaroota hidhaatu jira. Jala jalaanis beeksisaatu jira. Hidhaan kun kana dura hin beekamu yookiin immoo amma kana mul'atee hin beeku. Hidhaan kun kan jabaate erga badhaasii tiiktookii magaalaa Finfinnee keessatti taasifamee fi ijoo dubbii ta'ee boodadha. Maaltu adeemaa jira? Hiriin tiiktookaroota kanaa maali? Kan jedhu deebii barbaada. Viidiyoo kana keessatti kana wajjin ilaalla. Poolisiin torban tokko keessatti tiiktookarootaa fi namoota dhageettii horatan 9 to'atamuu ibseera. Kunneen safuu cabsan aadaa Itoophiyaas balleessan jechuun shakkee to'atu ibseera. Tarkaanfii kana akka itti fufus dubbateera. Dhiyoo Itoophiyaa keessatti yeroo sadaffaaf badhaasni tiiktookarootaa G-Power TikTok Creative Award jedhamuun qophaa'e taasifameera. Namoonni kunneen uffata aadaa hawaasaa hin madaallee akkasumas aadaa fi naamusa uummata Itoophiyaa irraa maqe sagantaa televezyiinii kallattiin uummataaf tamsaan irratti mul'isaniiru jedhe ibsi poolisii. Sababa seeratti dhiyeessuun barbaachiseefis yoo eeru aadaa hawaasa hin taanee fi aadaawwan alaa dhufan dhaloota irratti miidhaa akka hin finne akka ta'e ibseera. Eegasiis kaanis hidhamaniiru. Kunneen eeyudha. Wangeelaawwiit Gabra Indiriyaas, Barkat Tsaggaayee, Maqdam Darajjee, Giruum Gazaanyii fi Yohaannis Mokonnin kan jalqaba hidhamanidha. Qabiyyee garaagaraas dhiyeessu. Tiiktookaroonni kunneen qabiyyee garaagaraa dhiyeessu. Kanneen isaan hordofan sirriitti beeku. Fakkeenyaaf Ivan sagantaa badhaasa sana irratti uffatti isheen uffatte mul'atte kan qaama ishee mul'isu ture. Kanaanis ijoo dubbii taatee turte. Inumaa gaafiif deebii tokko irratti uffatti isheen uffatte sun haga birrii miiliyoona 3 akka baasu fa'aa yeroo dubbattu dhaga'ama. Tiiktook irratti hordoftoota 700,000 ol qabdi. Kanneen gaafasa ijoo dubbii ta'an keessaa kabraa immoo Jaaniidha. Jaaniin suufii guutuu uffateeti kan inni mul'ate. Rifeensa dhaateera, adattis immoo boorsaa qabateera. Eegasii booda dubbiin jabaannaan inumaa viidiyoo biraa hojjetee dhiifata malee gaafateera. Garuu hidhaarraan hafne. Tiiktookaroonni 5 erga hidhaman booda poolisiin federaalaa tiiktookara Adoonaay Biraanaa Haayile Mikaayil jedhamu to'annoo jala oolchee qorachaa akka jiru ibseera. Adoonaay kan hidhame yakka tiiktookaroonni 5 itti shakkaman waliin akka wal qabatu ibsi poolisii federaalaa agarsiisa. Namni kun tiiktookii irratti hordoftoota miiliyoona 3.9 ol qaba. Adoonaay sagantaa badhaasa tiiktookii irratti mo'atee konkolaataa dabalatee dameewwan kaaniin badhaasa argateera. Addatti immoo Adoonaay sababatti to'atame poolisiin yoo ibsu maallaqaa fi beekamtii argachuuf qofa yaaduun miidiyaalee itti gaafatamummaa malee fayyadamuuera. Adoonaay bakka jiraatu Kaanaadaadhaa dhiyoo gara Itoophiyaa kan dhufe yoo ta'u dubbiin isaa Saggax Famas jedhu ijoo dubbii ta'eera. Kanaan alas hojjettoonni humna qilleensaa Itoophiyaa bakka argamanitti argamuunsaa falmii kaasee ture. Harmeen isaa erga inni hidhamee booda yaada kennaniiru. BBC Afaan Tigiriffaan Maqaleetti yeroo isaan dubbise akkana jedhan. Ilmi koo waan balleessee hin qabu. Mootummaan isa hidhee haalicha qulqulleessee akka isa gadhiisu nan amana. Jireenya gaarii dhiisee dhufee kan namoota gargaaru ilmi koo anaanis nama jajjabeessuudha jedhan. Booda kan immoo Gooyikaar Koot Wiiwaalii fi dubartiin Haliilee Giiboo jedhamtu akkasumas kan maqaa isaa Pireezidaant Maammee kan beekamu Baharuddin Musammaa hidhamuu isaanii poolisiin ibseera. Kunneen qabiyyee fi ergaa aadaa fi duudhaa faallessoo tamsaasuun shakkamanii jedhe. Dhimma kanarratti tiiktookaroonni kunneen waan jedhan ammatti BBC'n hin odeeffanne. Mee dirree tiiktookii Itoophiyaa haa ilaallu. Namoonni yaada garaagaraa qabu. Kaaniif madda galiiti. Kan yeroo gabaabaatti miiliyoonara itti ta'an baay'eedha. Kaan bashannanuuf daataa bitanii guyyaa guyyaan tiiktook irra oolu. Kaaniif immoo yaaddoodha. Farda luugama hin qabne ta'ee to'annoo dhabee bakka abbaa hin qabne ta'ee jedhanii immoo kan yaaddoo isaan ibsatan xiqqaa miti. Kaan mootummaan ni tolche inumaa barfate amma waan dammaqe fakkaata jechuun jechu. Kaan immoo mootummaan sirrii raawwanne badii balleessan hin qaban isaan to'achuu barbaadeeti jedhu. Fakkeenyaaf dhimma kana ilaalchisuun yaada isaa kan kenne Bafaqaaduu Haayiluu hidhamuu isaanii dursee itti duulamaa ture jedha. Poolisiin eegasii isaanii dhihee jechuun dubbata. Sagaleen kunneen siyaasallee miti. Aadaa eegurraa kan dhufe fakkaataa jedha. Dandeettii isaan dhiibbaa uumuuf qaban cimaa ta'aa fi dabalaamuma dhufe mootummaan yaaddoo qabaachuu akka danda'u tilmaama. Tiiktook to'annoon ol akka hin taaneef namni ana ilaalte adabadhu ergaa jedhu dabarsuuf kanneen to'atee jedha. Erga hidhamuun isaanii ibsamee booda kanneen dhiibbaa uuman kaan waliin hooggantuun bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Finfinnee
yeroo mari'atan mul'ataniiru. Faallaa kanaan tiiktookiin abbaa dhabe seera dhabe kan jedhanii yaaddoo ibsataa turan baay'eedha. Amma dhimmi ijoo egereen tiiktookeroota yookiin immoo yuutuubaroota kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhudha. Ogeeyyii garaagaraa dubbisneerra, keessumaa kan seeratti dhiyeenyaan hordofan waan isaan itti himatamuu malan akkasumas immoo adabbii isaa akkasiin dubbatu. Akka waliigalaatti seerri uffataa akkas ta'uu qaba jedhu kan jiru otoo hin taane kan jiru hojii addaggummaaf leeyyaasisaa naamusa gaarii fi amala gaarii faallaa ta'e iddoo ifa ta'etti raawwachuu kan jedhu jira. Seera kana jalatti namni tokko haala aadaa irraa maqeen yookaan immoo haala faallaa aadaa ta'een uffata adda addaa gocha adda addaa yoo raawwate kan gaafatamuu danda'u seeruma yakkaa keewwata 639 jechuudha achi jalatti gaafatamuu danda'a. Seerri kun maal jedha? Namni kamiyyuu itti yaadee iddoo uummanni yeroo baay'eetti argamutti yookaan uummata duratti gocha saalqunnamtii yookaan immoo amala gaariif yookiin naamusa gaariif gonkumaa faallaa ta'e gocha cigaasisaa biroo kamiyyuu kan raawwate yookiin haalaan kan agarsiise yoo ta'e kan itti gaafatamu yoo ta'u adabbiin kanaaf taa'illee hidhaa salphaa baatii 3 aga waggaa 1 yookaan immoo adabbii maallaqaa qarshii 1,000 ta'uu akka danda'u ibsee jira jechuudha. Adabbiin kun illee haala itti cimu aga waggaa 5 illee gahuu haala itti danda'us seerichuma kana jalatti teechifamee jira. Gama tokkoon miidiyaa hawaasaa irratti mirgi bilisummaadhaan yaada ofii ibsachuufaas jira. Mirga walabummaadhaan yaada ofii ibsachuu taateen akkasii kun ni miidhaa? Sababoonni garaagaraa dhiyaachuu danda'u. Amma dhimmi harkaa qabnu kun qorannaarra kan jiruu fi ganaa qoratamee raawwatee yoo wantichi himannaa kan dhiyeessisu ta'e kan abbaan alangaa dhiyeessu ta'uunsaa tilmaama keessa galee akka waliigalaatti yaadatti kennuudhaaf garuu namni tokko yakka kanan raawwadhu yookiin gocha tokko kanan raawwadhe sababa kanaaf jedhee ibsachuu ni danda'a. Sun immoo itti gaafatamummaa seeraa irraati bilisa kan isa baasisuu danda'udha moo miti ka jedhu seerichumarraati kan deebii argannu jechuudha. Wanti gochi kun itti raawwatameef haala seerichaatiin ni ibsamaa yookaan immoo balleessaa irraati bilisa ni baasisaa ka jedhu achuma seericha jalatti kan taa'ee jiru. Gama biraatiin immoo namni tokko yaada isaa bilisaan ibsachuudhaaf yaada ibsachuu yeroo jedhamu gochaanis dubbii afaaniitiinis ta'uu danda'a. Ibsachuu ni danda'a. Garuu seerumti yaada ofii bilisaan ibsachuu jedhuyyuu haala addaatiin immoo kun daanga'uu akka danda'udha kan inni ibsu. Kunis faayidaa uummataa yookaan immoo uummatarra miidhaa waan geessisuu danda'u fidee yaada koon bilisaan ibsadhe jechuu akka hin dandeenye seerichumtu ni ibsaa jechuudha. Namoonni tokko mootummaan dhiibbaa tiiktookiin biyya Itoophiyaa keessatti uumaa jiru ukkaamsuudhaaf jecha qaamoleen nageenyaa tarkaanfii kana fudhatanii kanneen jedhan jiru. Mootummaan haala kanaan mirga kanarra qoqqoobbii kaa'uudhaaf kan nama jechisiisudha miti ka jedhu falmii siyaasaaf gama biraa ta'uu danda'a. Akka seeraatti garuu wantoonni akka kanaa yeroo mudatanitti yeroo raawwatanitti seera kamiin mootummaan kan to'annoo gochuu danda'u seeratti namoota karaarraa maqanii gocha haala kana fakkaatu raawwatanii akkamitti seeratti fida ka jedhuuf inni jalqaba seeruma yakkaa kana haala waliigalaatti kan taa'ee jiru. Gama biraatiin namoonni immoo haasaa jibbiinsaadhaa fi kan kana wal fakkaataniin qabatee labsiin haasaa jibbiinsaallee ni jira. Isaanillee hordofuu danda'a. Gama biraan immoo wantoota karaa kompiitaraa daddarbuu danda'aniif miidhaa geessisuu danda'anii wal qabatee labsiin kompiitaraa 958 illee ni jira. Seerota kana fayyadamuudhaan mootummaan gochoonni akkasii yeroo raawwatamanitti to'annoo itti taasisuu ni danda'a. Wanta deemaa jiru irratti yaada keessan maali? Mee nu barreessaa.